Tole kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu jennee nagaa keenya kabajaa sin gaafachaa kun egaa toora YouTube Biiroo Baalangaa Waliigalaa Oromiyaa kan itti hubannoo seera hawaasa keenyaaf kenninu seerota garaagaraa yeroo dhiyoo tumaman akkasumas immoo hojiirra jiranii fi akka naannootiif akka federaalaattis seerota hawaasa keenya hubachuu qaban, beekuu qaban, barachuu qaban jennu abbootii alangaa biraa qabnuun akkasumas immoo caasaa sadarkaan jiruuni yaatanii akka isaan asirratti barumsa kennan kan goonudha. Isaan kunis egaa seerota duwwaa miti murtiilee barsiisoo hawaasa keenyaaf hubannoo kennuu danda'an kan itti hawaasa ittiin irraa of eeggatu irraa barate immoo yakkamaa saaxiluu fi ragaa ba'uu keessatti hawaasa keenya haqa keessatti qooda fudhatu isa kana asirraa hubatanii baratanii akka isaan deeggaraa haqaa ta'aniifis immoo toora kanaan hubannoo barumsaa akkasumas immoo murtiiwwan yeroo yerootti kennaman akka beektan gochuudhaaf toora kanaan waan dhufnuuf akka nu eegdan akkasumas immoo toora kana YouTube keenya like, share, subscribe gochuudhaan nu cina akka dhaabbattan sin gaafanna ulfaadha galatooma.